في قدان الرانتنا خاست ولدتك وامتن أن خنا نجو أورمو يصير هندي أورمو را أورمو ما سنيف نموت تدعامي أكنا الرأس ولك أبامني أرى أورمو ما إنسان بقاته وبدين تنفكات كما خيان يودو قمت نتجرا كل دا ولد دفنه خوالين بيتين دين أمته خيني ilman خيني خديني ساني لفت أنجليسان ديجا خنا بلسوما مغر سنغاجن نتاته توقتانه جرا كل دا ولد دفنه ولد ديانه دعائي سنك غوني أمته سربين نصر ربين بال جبت من جد وجدك نمتي جبادني أركاته ومن زرع حسد نمتي فجأة بدني مراد حكومت بلسوما تريدو خانني مرادنا ربي ورثنا أركاته نهاور وربي إيجا توقع أبتي ilman خير إيجا إسانيسان بلسوما نمغر نهاور ورتي خيسة ديمي نراكوس ربي إسانو والاتحاق بوجو أمته أرمو ربي هاور مدام فيك أول إنسان دائما باجي وفوجي أرمو ربي هاور نجاعار خير ربي هاور ربي إنسان هذا بمزيد ربي ندندا إنسان هذا بمزيد يا رب نور هذا بمزيد يا رب نور خاص يا رب ilman خير برمودابت يا رب أتحك خير خن حك نمام بربانو يا رب أتمودابت يا رب نمنتين مخن يا رب كبين خير مخن يا رب قواتين مخن يا رب بكم سخين مغني يا رب نكتل يا رب فيان مغني يا رب قتلكم أسكين وغنى بيتين نقلتي محمد أبو بيتين سومن نيسراني أجيبونا بحق سبحان ربك baay'ee galatooma baga nagaan nuftanii hoggaaraan kan nagaa ta'u hunduma keenyaa fi hoggaan kun hoggaa bilisummaa nuuf haa ta'u abdii qabna haala ammatti hin deemaa jirru kun biyya keessattis taanaan hundi keenya akka beennu hundumtuu godaa ka'ee amma gaarraatti seenaa biyya sanaa keessatti seenaa Oromoo keessattis waan akkasii ta'e hin beeku yeroo ammaa kana jeereesheen ammaa qubee jeereesheen kun ol ka'ee raawwatee waan nama isaarraa saba isaarraa abbaa isaa haadha isaa buleettii isaa tagaa jiru hundumaa qawwee tokko malee waraqata qabatee harka mataatti baaddatee raawwatee ofirraa falmaa jira yeroo ijoolleen kaleessa dhalatte ofirraa falmaa jirtu ni waggaa meeqa umurii meeqa jiraanne yeroodhaa yerootti biyya keenya baqannee bishaan ormaa keessatti bishaan addaa keessatti dhumne biyya nagaa keessatti baqannee biyya nagaa keessa halagaan qabee biyyatti nu deebisee ijoolleen keenya dhumaa jirtu teenyee ilaaluun waan gaarii hojjennee naa dabarree seenaan nu yaadata waan fedhinnaa ta'e akkuma kana dura agarra warri diinaajiin dhaabbatanii yeroo ammammaatti bilisummaa Oromoos balleessanii risoorsii Oromoos ikoonoomii Oromoo balleessanii ilmaan Oromoo biyya ari'anii jiranii seenaanii isaaniin hin raanfatu warra gaarii hojjete akka gaariitti isaan yaadata warra hamaa hojjete immoo akkuma gobanaafaatti yaadannu akka hamaatti isaan yaadataa jechuudha. Haa kan taaneefi yoo humna qabaanne akka amma biyya kee adeemu kanaatti jabeessinee raawwanne bukkee dhaabbanne waan dandeenyeen gargaaruun waan nurraa eegamudha. Duuti nafu eessa yoo biyya faranjii yoo teesse eessa yoo teesse namni gaafa dhalate du'ee jedha Oromoon. Duuti tokkuma lama miti. Garuu waan gaarii hojjettee yoo duute seenaa qabda. Oromoon ijoolleen Oromoo ammaa jenereeshiniin kuni seenaa qabu. Nun keenya caalaa seenaa qabu dhugaa dubbachuu yoo ta'e kana seenaatti deebisuu nurra hin jiru. Kana gochuu qabna. Kana kan murteeffatu eenyu saba Oromooti. Saba biraas miti. Saba Oromootu murteeffata. Murteen kun kan keenya kan nama biraa miti nama biraa tokko qabina. Ofii keenyatti quba qabuu qabna maal gochuu dandeenya jennee. Amma kaamne samma addana ga'e kana akka teellaatti hin deebineef kan gochuu nurra jiru saba Oromooti. Saba kee jirus saba biyya jirus. Saba amantii miti saba dhiishuu miti. Kun darbeeramu seenaa darbe. Kana gochuu qabna Waaqayyoo guyyaa waggaa haaraa kana waggaa nagaa waggaa bilisummaa nuuf haa godhu jabina kaanuma kennu Waaqayyoo. Kanattaan Suudaan bakkuma jirru ol kaanee daqiiqaa tokkoof gootawwan biyya keessaa akkasuma bakka adda addaatti bilisummaaf birmadummaa Oromiyaaf jecha wareegamaniif wareegamaa jiran haa yaadan ol kaanee.
Galatoomaa achumaan alaabaa faarfannaan taa'ina. nutis akka hawaasaatti gaa qooda hawaasni laachuu qabu waan kana gargaaraa hundatti bira dhaabbachuudhaan dirqama keenya ni baane jechuudha. Arragaa wanni murteessaan tokko wanni walitti himuu qabnu haala har'aan tana biyya keessa jiru suni. Akkuma gartan haalli biyyaa daqiiqaa osoo hin jenne sekondiitti jijjiirama. Waa hedduutu deemaa jira. Warri ganama kana hiree argatanii internetii seentan waan adda addaa agartan naannawa dhihaa Oromiyaa, baha Oromiyaa waan adda addaa waan ta'e kana hunda arguuf jiraattan yoo gaa hiree arganne. Kanaafuu gaa wanni dirqamni keenya nuti warri alee jirru kun dhibdee biyya jirtu tana warra keessa jirru beeksisuudha.
isaaniif dirmachuudha waan qabnu hundaan bira dhaabbachuudha. Gama hawaasaatiin gaa waan adda addaatu godhame intarneetii adda addaa irratti yoo halaaltan taate hawaasan Oromoo magaalaa Toronto qofaan haasa'u warri magaalaalee adda addaa biyya Kanadaa keessa jiran waliin dhaabbachuudhaan waraqaa takka mootummoota addunyaa hundaaf dabarsinee jirra. Yoo hireen arganne Gadaa.com bilisummaa ayyaan turratti yoo inni dheeytanii halaaltan taate dhaamsa keenya sun achirratti arguu dandeessan. Kuni gaa murteessaadha. Warra biyya jiru kana yoo faara buunee hin gargaarre sagalee isaanii akkuma beektan warri mootummaa sagaleen Oromoo akka biyya keessatti hin dhaga'amne tattaaffii adda addaa godhan. Keessaafuu TV gaa OMN kan naannoo keenya kanaa dabrus TV Oromoo kan jaallan as jiran lameen garbii fi sayyoon dabarsan kanaas yoo ilaaltan isaas akka uummata hin geenye tattaaffii adda addaa godhaa jiran. Kanaaf ammoo wanni gaariin tokko teknooloojiin bakka isaan yaadan sun hin jirtu deeqatti wanni hedduun biyyarraa bahaa jira akkuma gartan yoo kan websaayitii irra kan deemtan taate. Dirqamni keenya nutis waanuma dhageenya kana usnee dhageenyee liqimsuu osoo hin taane akka nama biraatis ga'u dhaamsa kana dabarsuudha. Hiriira dhugaadha. Hiriira har'a dura baane ammaas sagantaa adda addaa qabna. Otowattis ni baane yoo biyyee magaalaa Toronto tanattis wal faana dhaabbannee akkasitti akka nu dhaga'een goona warra mootummaallee qunnamuudhaan uummanni keenya waan keessa jiru ibsuudhaaf tattaafachuu qabna. Torbaan dabre akka ayyaanaa ta'ee nama argitee MP tokko wajji haasa'uudhaan haala jirullee ibsuudhaaf hiree argannee turre ammallee isaan hulaan isaanii nuu banaadha. Garuu waa hunda gaa'eef dura dubbadhee waan silaa torbaan dhufu godhuudhaaf deemnu hin himu. Garuu wanni godhuudhaaf deemnu waraqaalees qopheessinee isiniif guyyaa 10 jechuun Januwarii 10 bara 2016 akka beektan har'arraa guyyaa sun namuu akka as dhuftanii qooda waliin fudhannee waraqaa sunillee fudhattanii ganta galtan MP suniif geessitan jechuun rakkoo uummanni keenya keessa jiru har'a guyyaan akkuma gartan dargaggoota nama amma 25 mi ajjeesaa jirtu yoo gartan nama amata umrii isaa amma 8 illee ajjeesa jechuudha. Kuni heera addunyaarraa ala wanni isaan godhaa jiran. Kanaafuu gaa akka waliin dhaabbannee haala jiru kana saaxiluuf akka waliin hojjennu hedduu murteessaadha. Achumaanuu gaa warri qooda adda addaa qabdan warri haala deemaa jiru kana saaxil baasaa jirtan keessaafuu namni nu keessa jiru tokko obbo Gaarumaanis hojii gaarii hojjechaa jira galatoomuu qaba. Dhugatti yeroo adda addaa waan deemaa jiru akkuma agartan maallaqa ittiin kafaltan websaayitii yoo reetan gatii takka malee achi arguu dandeessan please yeroo fudhadhaatii ilaalaa beetanii rakkoo jirtan yoo namni hubate ittillee dhaga'ama. Kanaaf gaa wanniin gabaabatti wanniin isin yaadachiisu kanuma ammaas irra deebi'ee warra baranaa warra bara egeree barri kun bara bilisummaa haa ta'u akkasittiin gaa raawwadhaa fayyaadhaan isin jaa. Akkuma durataan hawaasa keenyaa dubbatetti kudhanitti hawaasaatitu qaba. Hawaasni maal akka godhuu qabnu warri gama boodaa san yoo wal dhageenya silaa gaariidha. Waan godhuu qabnu ilmaan keenya biyya keessaa dhiigaa jiran kana bifa kamiin bira dhaabbannaa asirraa kaanee eessa deemnaa maaltu itti aanaa lubbuun bahaa jirtu tun gatii qabaachuudha qabdi. Gatii itti godhuu qabna. Waan barbaachise hundaan bira dhaabbannee gatii itti godhuu qabna. Kanaaf hawaasni Oromoodhaa labsii godhee jira. Janawaarii 10tti naannuma kana wal arginaa. Asirraa kaanee karaa miyaanaa akkamiin gargaarraa akkamiin bira dhaabbannaa hiriiraa sagam takka takkatti haga isaan biyya keessaa iyyaa jiran kana nuus waliin dhaabbataan akkamitti isaan kana bira akka dhaabbannu sagalee isaanii taanee addunyaatti akka ibsinu mari'achuudhaaf marii bal'aa qopheessuudhaaf alada 10 Janawaarii 10tti bal'amannee jirra. Asumaan matannuu qabadda sa'a lamarraa eegala. Itti aansuudhaan Janawaarii 8tti garbi New Yorkitti qaban namni hiree qabu danda'u deemuudhaaf New Yorkittis hiriira guddaa Oromoon
namni achitti argamuu danda'u hunda akka argamtan asumaaniin dhaabsisanii dabarsaa obbo Garbiidhaatii quba qabaa warra Ameerikaa qopheessaa jira sana nus keenya asitti tartiibaan waliin dhaabbatee akkatti fufnu Janawaarii 10tti waliin dhufnee wal mari'annee jechuudha. Kanatti aansuudhaan nuti hawaasa Oromoodhaatiis bakka qabsoodhaatittis akkuma irra wal bira dhufnee walii agarra kanatti qabsoo irrattis walii dirmachuu hawaasa keenyaas jabeeffachuu hawaasni keenyaas tuttuqaarraa walaba ta'uudha qaba. Waan gargaaruus murtii hawaasa keenyaatiin gargaaruudha qabna. Gargaarsa nu barbaachisus hawaasa keenyaa mari'achuudhaaf waan naannawaa Torontoo kana gaggeessuu qabnu hunda hawaasa keenyaa mari'achuudhaaf marii hawaasaatiin akka hojjennuun isinitti iyyadha. Kanumaafuu namni naannoo kanatti illee waa dalaguu barbaadan dura taa'an hawaasa Oromoodha ammaaf Jaalala Abdulhamiidii isa qunnamuudhaan isaan mari'achuu dandeenya jechuudha. Inni yeruma sanitti boordii hunda qunnamee waan akkanaa naannoo kana jira akkamiin fudhannaa eenyu fudhannu ni dhiibna akkasitti waliin deemaadhaa jirru. Waan dhaggeeffattaniif galatooma barri kun bara bilisummaa nuuf haa ta'u sagantaa itti aanturraa yeroo fudhadhu bagaa amata haadhaan isin gahe guyyaan wootis guyyaa jabaadha. Fayyaa gala. Gaarii fayyaa ta'e. Gaarii akkam horta. Khabaranaa bara hidhare. Namni waa narraa qara oolmaa jira koofiyyaa tana takkaan irratti nagarreen koofiyyaa tana waan hin uffadheef hin qaba. Dubbiin dachaadha akka isinii galtuudhaaf. Gaarii guyyaan kuni guyyaa guddaadha. Nu biratti akka adda bilisummaa Oromootti guyyaa kabajamaadha. Guyyaa waraanni adda bilisummaa Oromoo yeroo dargii san dhumaatirraa hafe injifannoodhaan gammachuu guyyaa san dhabama Oromoo waan waraana bu'uureeffamu itti bobba'uudhaan injifannoodhaan guyyaa san galanii jeeni meeqallee nurraa wareegame waraanni bakka jirurraa walitti dhufee dhaabni guyyaa kana murteessee jechuudha. Guyyaa gaachena uummata Oromoo Janawaarii 1 akka kabaju. Arra naannoo jirtutti waraanni guyyaa tokkichaa kana qabaamatarra waan dhaabni dhiyeesseef nyaata dhugaatii maal ispoortii waan akkanaatiin dabarsa. Arra garuu namni akka fedhe haa jiru akka adda bilisummaa Oromootti qabsoo jirra diinaatiitu qabsoo lolan irratti aaggate Oromoo guutuu irratti aaggate. Waraanni keenyaas akkuma nuti biyya alaa teenyee haadonnutti ilmaan sanii fi saadonaa beeka. Kan usanii rafan namni usee rafan jiru. Waraanni arra golollee adda addaatti bakka barbaachisutti waan godhaa jira. Diina barbadeessaa jira. Ani ilmaan kiyyatti yoon nyaatan kanne yoo waan isaan itti jiraatan itti kannine ilmaan kiyya sana akkamittiin deebi'ee gaafata. Arraan tana maaltu waan kana godhaa jira maal jenneeti Oromoon wal gaafanna bakka deemnutti. Anammoo akka kiyyaatti maaliin jaa waan sanirraa mee haa dhaabbannu hamma dandeettii teenyatti qabsoo tana haa gargaaru ijoollee teenya sana haa gargaaru gaaffii malee maaliif barbaachisa keessa qoqqotuun wanni goonu qabsoo jirra bilisummaa qeeroo tana eenyuun booda jira maaliif waan gaaffiilee Oromoo irraa hin barbaachisa gaafachaa jirraadha. Waraanni eessa jira? Waraanni maal godhaa jira? Jenna gaaffii hin barbaachisne akka Oromootti dhugaan isiniin jaa. Gaaffiin uummanni Oromoo irra maal godhuu qaba? Naannoo jirutti bakka qubatee jirutti harka wal qabatee osoo san hin jedhe
qabsoo tanaa fi ijoollee kan cinaa dhaabbatu qofti kan nuti qabamu. Maal oofaa jira seenaan aayimu itti dhufuu ta'e akka gaariitti itti dhufu. Diinni immoo waan kana wanni haasa'u maal terroristi jee ijoollee bituuf deema sababa. Nuti immoo diinaa qaawwa banuu nurra jiru akka Oromoo. Beeka ilmaan kunuunsan ilmaan keenya obboleeyyan keenya. Waa'ee kanarraa itti gaafatamaan miseensi kunuun sabaa jaalli nu keessa jira. Waraanni maal godhu jira, dhaabni maal godhu jira, bal'inaan nu ibsaa jechuudha. Kanatu guyyaa godhu. Har'aan tana yoo Nuraddiinee jaan Oromoodha jaan maqaan lammaffaa Oromoodha. Oromoo jaanii amma namni alagaa tokko alaala dhabe. Harreen gurri tokko jaan chaayoo jaan namu kana jaan harreen Oromoo jaan ana qofti nu hawwaatu isin hundaa hawwaatu. Har'aan tana opiidiyoo kalee opiidiyoo jennuun Tigreen aangoo isii fuutee irraa laftee. Oromiyaan bulchaa jiramma waraana Tigree ilmaan Tigreetti bulchaa jira. Isaaniitillee kabajaa dhabanii. Maaliif kabajaa dhabanii? Oromoodhaa ilmaan obboleeyyan isaaniitiif ni nahan jaaniiti. Waan biraatiin nuti immoo kun abalu jennee wal boonee diinaaf karaa balleessee diinni amata 25 akka ajjeesee qabeenya Oromoo saamee ilaalaa jiraatee. Tooftaan inni Oromoo waliin dhaabatu amantiidhaan, gandaan, kutaadhaan. Takka shani jee jaara uummata Oromoo kan tokko shani jee jaara. Shanan sammaan tokkichaatan Oromoo shanan kana kontrol godhaa jechuudha. Arra sana Rabbi hamdi sanirraa diigamee jiraa jechuudha. Oromoon akka jirutti akka Oromoo. Ani akka obboleeyyan akka ilmoo Oromoo tokkotti waan anjoo kana godhutti gosa qaawwa diinaan bal'inaan Oromoo wal jaallataa. Har'aan kana Tigreen waan taate namuu argee jira. Fedha opiidoodha, fedhu haantaa. Tigreen waan deemtuuf argee jira. Namuu argee jira. Namni tokkollee har'aan kana ilmoo Oromoo ta'ee waan diinni irratti argate kana hin beekne. Warra waan ijaaran biyya keessatti hora bittinneessitu Oromiyaa keessa jira biyya naannoo biraan jiru. Hora bittinneessituun sammaan ilmaan Oromoo guddaa guddaa. Mee waan takka isin haa galu. Nama 20 qawwee takka kannaniidha. Nam 20 qawwee takka sanuu namtichi hundi qawween itti kennamu nama isaan amanu hedduu waan adda addaa dalaysiisanii nama isaanii ficcisiisanii obboleeyyan amantiin akkasi. Tigreen akkamii amanu? Anu akka obboleeyyan biyya 3-4-5 takka hiisisa takka ajjeesu. Hoggaas kaayoo isaan qaban san namtichi sanii takka barkiisaa amanii nama 20 qawwee takka hanna. Hora bittinneessituu jedhanii. Kaan maaliif ta'e ulee jajjabduu qabummaa yoo obboleessisaa ta'u takka hoggaa ta'een lamaan qabu. Kanaaf Oromoo bal'oo ta'e hedduu ta'e miliyoona ta'e akkuma guddaa kanatti Oromaan nu keessa jiru jira. Kan nu keessa jiru sababni duraa dhabamsiisa. Ani waan biraan jiru maqaa bilisummaa Oromooti waliin nan jiru. Hogganummaan isin dura taa'ee haasa'u akka Nuraddiinitti haasa'u akka dhaabattiin haasa'aa jechuudha. Akka Nuraddiinitti waliin as ba'ee haasa'uuf hin jiran. Dhaabsee addi bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif qabu akka jiru hayyuuleen dabarsee jira. Diina fitti hoddommeessuun gaarii miti. Har'a harkaan qabu Tigree waan biraa itti deebiin. Saboota xixiqqaa nu keessa jiru. Lammiilee nu keessa galte. Kabaja
jechoota waliin jennu haa eeggannu. Diina gaafa harkaanu qabe ilmaan Oromoo fixaa jiru gaafa cabsine habiraa walitti deebi. Kanaaf iccitii teessan eeggaddaa nama kanaaf dambara Oromoo wal jaaladdaa addi bilisummaa Oromoo waan itti jiru itti jira piliis iccitii teessan qabaddaa diinni numa kana keessaa waa baruu fedhaa qabsoon namni tokko yoo ammaan tana warri xiyyaa shunkurtaa cirtee distii godhu jiraate wayii sirraa hafe bakka tanatti yoon beeku baadhi jechuun hin danda'u jechuudha. Warra waraanaatis woboo isinaa soitan hujii isaaniitti jiranii jechuudha. As teenyee kontirool achi godhuun bakka san godha achi dhawaa jechuun na fakkaata waan hidhaa nama hujii isaatti jira. Ani yoon akka Oromootti wanni ani adda bilisummaa Oromoo keessa seeneef maali? Aangoo barbaadaa fi biyya barbaada dachii barbaadaa fi mana jaarrachuu fi Oromoon akka Oromootti bilisa taatee addunyaa irratti akka mul'attuu fi qooda kiyya kannaa jira jechuudha. Kanaaf nu hundinuu akkasitti haa murteeffannu. Please warri amma duratti muufannoo walirraa qabdan warri walii aartan sababii qabsoo tanaan walitti aartan walitti deebi'a. Harki kun yoo humni tokkichaan kun yoo nama daaru dawaan qorichaan itti barbaada malee ofirraa immoo nuti akkasi nuti warra dhiiga tokkooti foon tokko namni ijoolleen xixiqqishoon arraan tana dhumaa jirtu maaliif dhumaa jirtu Oromummaadhaaf waan biraaf nu takka ijoolleen san iskoolaa baatee dalagaan pirezidaantiin godhaaf jechuudhaaf lakki qaccee ijoollee amma 18 fi 17 warri dhumaa jiraniif lafa Oromoo bilisummaa isaanii akka fedhanii jechuudha. Nu hundinuu akkasitti haa murteeffannu wal jaaladhaa amanni kun amata haaraa fuulli keessa kara qabsoo nam tokko hoggaa diinni nun geenye nu laallate nuti maal godhuu qabna nutis mudhii hidhachuu qabna jechuudha. Haasawa keenya maali jijjiirra qabsoo jijjiirra gargaarsa gabbehee shurraaba torbaan tokko dura uffadhe khabiraatiin uffadhe jee bitachuu diree dheengadda jaartiin tiyya bitatte lakke khabiraatiin bitadhe jechuu san dhaabne waan qabnu yeroo gabaabduudhaaf qabsoo tana cinaa dhaabbadhaan isin jedha akka uffale jeenitti. Oromiyaan ni bilisoomti arraas boruus wanni sodaan nun jiru aman barree haarayni kuni ka Oromooti ka Oromiyaati namu akka amantii keessanitti du'aayi godha wanni woo qabsollee gargaaru baattan tanii isin dhaabu qabsollee woo gargaaru baattan shoorafkaa wal keessatti dhoofina ololo wal keessatti dhoofina wal jaaladhaa dhaammannoon dhaamninis jedhu kan namni waan gargaarre useetuma jaalalaa Oromoo keessatti uuma diinaaf iccitii teessan hin baasina galatooma bara haaraa bara gammachuu bara bilisummaa. Jaal Farmaa hedduu galatooma. Egaa tole kan duraan dura hundi keessanuu akkanatti heddummaatanii asitti argamuu keessaniif maqaa koree kutaa Kanaadaatii fi akkasuma maqaa jaarmaatiin galatoomaan isiniin jaalladha. Egaa akkuma kana booda himamuuf taa'uu fi himamettis guyyaan irraa kunillee guyyaa obooti haa ta'u immoo waan guyyaa kana duumessa irra qabeetu jira. Inni haala amma biyya keessaa deemaa jiru kana jechuudha. Haalli biyya keessaa deemaa jiru haala hedduu ariifachiisaa keessa jira. Haala nuti cal jennee akkanumatti ilaallu miti. Viidiyoo guyyuu ilaallee yookaan OMN ilaallee etuma akkasuma gaddinee etuma usuun nurra jiraatu miti. Egaa kanaaf marti keenya'u hamma dandeenyutti harka wal qabannee ijoollee biyya keessaa falmaa godhaa jirtu san bira dhaabbachuun nurra jira jechuudha. Waan har'a nagadisiise tokko keessaa dhugaa viidiyoo tokko ganama kana arge hedduu ta'anii ba'anii jilbaan deeman jechuu asii ka'anii hanga fagoo jilbaan rabbi kadhachaa biyya kana keessa nu uumte eessa dheenaa jedhu biyyuma keenya keessa du'aa jirraa jedhu
obboleessi kiyya na bira du'e kun na bira du'e jedhanii akkaataa isaan viidiyoo san irratti akkaataa itti mul'atu akkaataa onnee isaanirraa isaan itti dubbatan sun dhugatti hirriiba nama dhorku. Egaa amma wayyaaneen jaalattus jibbitus bilisummaan Oromiyaa dhiyaattee jirti. Ijoolleen iftuuba deebi'an jirtu. Namuu biyya obboleeyyanis maalis kanas ni qabu. Hamma dandeenyutti kan keenyan yoo inni hidhame si baasna yookaan biyyaa si baasna yookaan akkas goona inni kan biraa immoo miskiinni fira alaan qabne akka achitti dhumu akka hin goone. Hundi keenya ijoollee teenyallee walumaan erguu qabna jechuudha. Fira keenyallee walumaan akka baanu godhuu danda'u nurra irra jechuudha. Warra duraan itti bilbile faan itti bilbila. Maaliif? Mana ta'anii faasi dubbisan. Ijoolleen itti jirti alaa si jaan. Ati hoo maal goota? Gabbaa'e maaliif lubbuun waliin caaltu jechuudha. Akkuma reefuu jaalqacceen asii jee jaalabturamiiti isaa. Ijoollee ama 8 har'a kalee ta'ama 8 xiqqoo dhaanii ajjeesan jechuudha. Nama naannoo tokko daayirektara ture kan obboleessi isaa sadarkaa guddira jirtu sadarkaa Oromiyaatti adduma baasu waan walakkaa seeneef jecha ijoollee naa gorsaa dhiisaa matuma keessadhaan jechuudha ijoollee duratti. Kanaaf lubbuun Oromoodhaa lubbuu namaa ta'uu dhiistee jirti biyya sanitti. Har'a ni ajjeesanii nama fixanii warri akka dura pirezidaantiin biyyaa sun Muktaar. Militarii ijoollee san fixee galateeffate jechuudha. Numa galateeffatee maaliif silaa hedduu galateeffata garuu nama kuma finne kan silaa kuma fixanii irra gabbayee galateeffataa oolu. Kanaaf warra akkasiitu jira jechuudha biyya keessa. Dhugaa namni Oromootis kan wayyaaniif bitamee dalagu kan ijoollee tanarratti bobbahee jiru hedduutu jira. Wanni immoo nuti asii daleen namni mana kana keessa jiru nama hedduu. Yoo biyyatti bilbilee fira fi dubbate akkasuma Oromoonni naannoo adda addaa jiran waan akkana kana godhani ba'aan ijoollee qofarra jirtu kun ni xiqqaatte jechuudha. Ijoollee bira kuttee amma artiistoonni itti bobba'anii jiran jechuudha. Artiistoonni warri garaaf asirraa ta'e bakka fedharraa biyya galan hafuura baasaan jiran malee wata warruma biyya keessaa gubachaa jirutu kan waa tokko hin qabne beekte yoo na waan kana sirbe bildingii kiyyaa gubata jee kan yaan ittuma gadhiisa jechuudha. Itti jiran jechuudha akka gaariitti. Kanaaf warreen gartee asii gayyaanee mana tokko qabaannee mana san qabaannan hidhamte jechuudha. Ifiif hidhamte osoo wayyaaneen siniidhin qabeenya keessaniif yaaddaa jechuudha. Qabeenya keetiif waan yaadduuf jecha waan gootu hundarraa if qusatta jechuudha otuma garaan si gubatu. Kanaaf warreen waan san qabdanis Oromiyaan ni bilisoomti. Kamana xiqqaa jaarrate guddaa jaarrata. Kanaaf amma dandeessanitti ka'a ijoollee wajji haa dhaabbannu waan na caqastaniif hedduu galatoomaa. Duraan dursee koree konyaa mul'isa abbaa gadaa Torontoo akkasuma warreen kutaa Kanadaa hooggantan kan as keessatti argamtan akkasumallee bakka bu'oota jaarmayoota Oromoo kan as keessatti argamtan dubartoota dargaggoota hawaasa keenya kan magaalaa Torontoo fi naannoo isii jirtan. Guyyaan har'aa kun guyyaa seena qabeessaa adda bilisummaa Oromoo biratti guyyaa guddaa waraana bilisummaa Oromoo biratti. Guyyaa wabootii fi bara 2016 bara haaraan bagaa ittiin nu ga'een jira dursee. Barri kun ayyaanni bara kanaa kan qabatee dhufee keessattuu bara dabarsine kana keessatti waan haareetu cimaa kan Oromoo bahaa kibbaa kaabaatii fi kibbaa bahaa lixatti tokko godheetiitu dhalate bara 2004 as finiinee. Kanarraa dhaamsaa adda bilisummaa Oromoo fi haala guyyaa kanaa gabaabsee isin tuquu barbaada. Obsaan na caqasa.
duraan dursee seenaa waraana bilisummaa Oromoo guyyaan kun adda bilisummaa Oromoo biratti guyyaa wabooti. Guyyaan waboo kun akkaataa qaba, akkaataa waboon itti ayyaaneffatu qaba. Guyyaa gaddaatii miti, guyyaa gammachuuti guyyaan kun. Guyyaa yaadannoo gootootaatiitu guyyaa gaddaati. Kun guyyaa injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo halleen ulfaata keessa dabree amma maal godhuu qabna jedhee guyyaa kana murteeffatee baratti guyyaa tokko akkuma waraanni addunyaa cufti guyyaa waraanaa qabu tokkotti guyyaa kana murteeffatee bara baraan ayyaaneffataa akka ayyaaneffatu hoogganni olaanaa yeroo sanii murteessa. Har'a guyyaa kana seenaa dubbachuun barbaadu. Maaliif bara hedduu namuu dhagayaa jirta. Har'a kan itti fuulleeffannu akka dhaabaatitti guutuu addunyaatitti bobbaan gara dhaabaatiin jirtu uummata keenyaaf dhaamsa dabarsuu barbaada. Haala qabatamaa amma keessa jiru. Kana uummanni keenya kanatti akka fuulleeffatu. Kana kan dhaamuu barbaada. Uummata keenya faadaagaan bara 2005 guca bilisummaa yookaan fincilaa qabsiise. Adeemsa dargaggoonni Oromoo kan yeroo bara 1990 fi tokko yeroo nuti daggalaagaa magaalaa dhufu haati oka kaayyettee waraana bilisummaa Oromootiitu biyya seene jettee dhufee nu laaluu dhufteetu har'aan tana bara 22 bara 25 ta'ee qabsoo bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaatitti finiinsaa jira. Isaantu lafaa ka'ee guca bilisummaa faadaagaa fincila diddaa gabrummaa qabsiisee har'aan tana sadarkaa uummanni Oromoo kan uummanni Oromoo rafaa jira jedhu addunyaa biratti fi naannoo biratti uummata rafe uummata ka'uu dadhabe ja'amee dubbatamaa ture san Oromoon akkas hin tahin firaa fi diina keenyatti argisiisaa jirti ijoolleentu. Haala yeroon ammaa mootummaan Itoophiyaa guutuu biyya Oromiyaa jedhamtu irratti lola labsee jira. Oromoon haala lolaa jala jirti. Bulchiinsa waraanaa jala jira Oromoon. Bulchiinsa waraanaa jechuun maal? Bulchiinsa waraanaa jechuun waraanni naannoo san bulchu mirga ajjeesu, mirga hidhuu, mirga dhabamsiisuu, mirga dhalaa gudeeduu, mirga akka fedhe godhuu kan namaaf. Mootummaan wayyaanee ilmaan Tigraay ilmaan Oromootirratti bulchiinsa waraanaa kan garaa tokko naasuu tokko hin qabu san irra labsitee jira. Uummanni Oromoo yeroo tana keessatti uummata keenya ka afaan qawwee jala jiru akkamitti bira dhaabbataan gaaffii yerooti. Kan halkanii fi guyyaa ciisan dhorka keessa haallee amma keessattuu qabsaa'onni dhugaa qabsaa'onni namni an dhiiga Oromootiin kabaja'u kan itti dhagahamudha jechuudha. Mee wanni niin an ammaan tan isinii ibsu guddaan hin jiru. Waan maas miidiyaa irratti dabraa jiru. Ilmaan daa'imman cafaqamaa jiru, ajjeefamaa jiru, tumamaa jiru, san bira kutamee kan beelaan goggogee lafeen isaa callaan tattaa'aa jirtu Oromoo. Fidaa kan biroo kan irra dhiichisaa jirtu diinni Oromoo. Kanaafuu uummata keenya yeroon haala lolaa kana keessa akkamiin baanaadha akka tan irraa ol gaafa. Mootummaa wayyaanee TPLF uummata Oromoo irratti lola labse jedhe. Oromiyaan bulchiinsa waraanaa jala jirti jedhe. Oromiyaa bulchiinsa waraanaa jalaa baasuuf uummata Oromoo iggitii itti godhuuf maal barbaachisa? Wanni inni barbaachisu itti dhufu haasaa kiyya keessatti. Humna akkami kan har'a uummata keenya cafaqaa jiru? Waraana akkami? Eenyu isaan? Dhala Oromooti.
hadooddi Oromoo qabu mootummaa wayyaanee dura biyyattii san caccabsee bulchuudhaaf humna addaa kan dhaloota Tigraay qofaan ijaarame kan ammoo ummattii wala keessa biyyaa keessattuu ummata akka Oromootiin waliin galu ummattoota akka naannoo Gomogoofaa saboota xixiqqaa kana keessa ummata zamana dargiitti Haayile Sillaasee haa ta'u qaama qullaatiiffattee yookaan warreen akka karaa naannoo biyya teenya wala keessa karaa Jimmaatii fi saboota xixiqqaa kana keessa warreen humaan beene walitti qabdee ka ummata Oromoo keessa yoo bobbo'e afaanii waliin galle aadaa waliin galle Tigroota wajjin leenjiftee Tigraay keessa qubsiiftee kan yeroo hatattamaatiif itti gargaaramtu humna agaazii jedhu Mallas Zeenaawii ijaare gaafa jiru. Humni kun taa'ee nyaata leenjii waraanaa fudhata warreen garaagaraa warreen Kuuriyaa biyyootan akka Ameerikaa irraa illee warreen farra teeroristiitti isin leenjifna jedhu leenjifamanii qophaa'anii biyyattii tana hanga isii tuuttee goggogsitee ummata san irra deemtutti humna qopheeffate humna agaazii kan biroo humna maal jedhamu qabdi humna akka yeroo hatattamaa jettee amma federaal poolis yookaan immoo gara bahaasanitti irra guddaa beekaa ishaw jedhanii yeroo ummata keenyatti akka ishaw jechuu afaan Amaaraa kanatti gaarii beektanii akka fedhetti rigee sukkuumee irra deemu fila qura qabu kan jedhamu humna akkasiittis dhaabdee jirti. Deebisi poolisa federaalaa poolisa Oromiyaa maalii jettee akkasuma liyyuu poolis jettee yoo fakkaate hanga 50,000 takka Ogaadeenoota irraa leenjiftee gara bahaatiin yeroo dheeraaf ummata keenya daadarkeessaa turan. Waraanni kun gaa waraana irra guddaa ummata Oromoo cafaquuf qophaa'e jechuudha. Har'a lafa Oromoo keessatti kan ummata keenya nadhiisi jechuullee hin beekne ka boonan dhawanii hin beekne ka yoo itti dubbate ummata keenya afaaniin waliin galle guutuu Oromiyaatti bobbaaftee ummata keenya cafaqaa jiru. Humni isiin har'a ummata keenya bobbaaftee humna akkanaati. Kanaaf Oromoon dhiiga ilmaan isaa kan dhangala'aa jiru kan dandamachiisuuf maal goona irraa wal gaafa mana kana keessaayis deebisaa barbaada. Deebisaan nuti har'aa akka dhaabaatti ummata keenya gaafatu maal ta'uu qaba? Waan akkasii ta'uu qaba jettanii yaada akka nuu kennitan barbaada. Harka wal qabattee gurmooftee lafaa ka'u. Dhaamsa hawaasa Oromootiif akka adda bilisummaa Oromootiitti qaba. Hawaasni Oromoo yeroo ammaa yeroo hatattamaa jala jirti Oromoon. Yeroo hatattamaa jechuun ni beektan emergency yeroo hatattamaa jala jirti. Keessattuu hawaasni Oromoo addunyaa cufarratti harkaan amma dubbadhu kanatti adda bilisummaa Oromoo irra dhaamsa dabarsaa jirra. Oromoon yeroo hatattamaa jala jirti. Yeroo hatattamaa jala Oromoo baasuudhaaf lubbuu Oromoo dandamachiisuuf biyya Oromiyaa jettu takka as baasuudhaaf Oromoon maal godhuu qabdi? Koree tumsa waraana bilisummaa Oromoo, koree tumsa qeyroo, koree qabsaa'ota biyya keessaa qabsaawanii hawaasni Oromoo filee if keessaa baasu. Koreen tun maali? Amma Austraaliyaa godhanii jiran nutis har'a murteeffachuu qabda. Hawaasni walgahii qabna jeereefu koree tumsa akka itti godhan tofteessuu isaanirra jiru. Hawaasa Oromoo guu jennu komunitii qofaan. Hawaasni Oromoo oguu jennu hawaasa amantii Islaama, Kiristaana, waaqeffata, komunitii, dubartii, dargaggee,
kana keessaa namni as dhalachuu qaba. Koreen dandamachiiftuun koreen tun tumsa waraana bilisummaa Oromoon dheessina. Oromoo lubbuu wala siyaasaas dheessina jenna ati mataan kee siyaasa Oromoo yoo Oromoo taate. Oromoon bar siyaasaa taatee beektanii waan siyaasaan barbaadu siyaasarraa hin dheessaa biraa deema. Nagayni hin jiru atiitu siyaasa Oromoo jechuun. Ati siyaasa. Kanaaf ummata keenya dandamachiisuuf ilmaan harka qullaa bosona cillimoo seenee tattaa'uu jira haqawwee hin qabne kan dhumaa jiru. Mogor keessa tattaa'aa jirti ijoolleen ka wayyaanee hin barbaadu. Kaarra yoo qawwee lama sadiitti binne wayyaa fuularra fuudha. Humna ogummaa qabu gahaa qabna biyya keessa. Humna waraana adda bilisummaa Oromoo keessa leenjifamee jira. Humna waraana dargii keessatti leenjifame. Hanga kororeelaa jeneraalaa tattaa'aa jira. Akkatti gabbaan dhabanii isii keessaa humna qabna. Isii keessaa gabbaafne isii isa biyya sanii baafna. Kan biroon barbaadin dargaggeessaatu qophiittaa'aa jira. Kan qawwee barbaadu kan hidhannoo barbaadu. Isa kana hidhachiif. Isa kana sossoo. Isa kanaan nu bilisoomsu. Isa kana eenyu barbaadu. Ameerikaan nu cinaa dhaabbachaa jiramu. Soobeeti moo UK miti ati UK'n ati Soobeet ati Oromoo ala jirtu kan. Kanaafuu lafaa ka'uu qabna. Waraana bilisummaa Oromoo jaarree humneessinee as baasuudhaaf ijoollee dargaggeessa madooyte tan haadha ilmi xiqqaan irraa du'e kan arraa imimmaan irraa haqunuu ala jiru kan akkami goonaa karaa fi tooftaatti goonu. Kanaafuu Oromoo haasaa wallee isinittiin dheeressu tokko hawaasa Oromootiif kana qabna. Hawaasni Oromoo hawaasa jiru. Koreen dhaabbattee hawaasa kana keessa hawaasa amantii, hawaasa dargaggeessaa, hawaasa dubartii cufa waliin qabdee tumsa bilisummaa Oromoo yookaan tumsa qabsoo haala warraaqsa amma deemuu kan tooftaadhaan jaaruun barbaachisaadha. Kun dhaamsa adda bilisummaa Oromoo. Jaarmayoota akka tumsaatitti alagaa waliin tolfannee jira. Amma jaarmaya akka warra Ogaadeen Baniishaangul maal amma dhiyootana walii galtee goon. Isaan kana bakka jiranitti hawaasni keenya qunnamuudhaan hariiroo gaarii waliin tolfachuudhaan diina keenya waliin akka itti fuulleeffamu akka gootan bakka jirtanitti qunnamaa dubbisaa nuti hiree takka qabna nurratti eegaa jiran akka Oromoo cinaa dhaabbatan isaanis naannoo kanatti hiriira kan wajjin baan waanillee akka cinaa dhaabbatan irratti hojjedhaa akka nu dhiyaatan godhan. Warra Habashaa warreen mootummaa masaraa duriirra turan Amaara hin dhiibinaa yeroo ammaa hin dhiibinaa fuula banaan dubbisa akkaataa isaan isaanis wayyaanee irra fuulleeffataa jiran. Ummata isaaniitiin akkuma amma Oromoo fixaa jirtutti yeroo ammaa nama 100 meeqa fixaa jirti. Kanaafuu isaanis akka diina wannaatitti ilaaltanii hin dhiibina. Bakka irra gugeenya murtii teenya nuu beeka Oromoo. Kanaafuu haalleen akkasiitiin sammuu nama bilchaatee ummata dammaqeetiif deemu haa baratu. Diina fitti hoddommeessuun barbaachisaa addi bilisummaa Oromoo yaamicha godhee jira. Ibsaas kannee jira. Isaan illee ibsa nuti kannee fi yaamicha nuti gooneef gammachuun fudhatan ummata isaaniititti himaa jiru. Kanaafuu amaloota dur qabna, amaloota goggogummaa, amaloota nama dhiibuu kana haqu qabna. Nama siyaasaa ta'a Oromoo. Ummata nama siyaasaa kan dammaqe, hawaasni kontrol godhu ta'uu qabna. Afaan siyaasaa haa ta'u.
Kanaafuu maayii irratti wanni ni dhaamu dhaamsa maayii kan inni qabu manaa fi diree kannaa waqoo humneessuu fi ijoollee qeeroo lafaa fi dhiittee lafaa akka ibidda bilbilaa deemtu kan jabeessuuf bakka iyyuu warri otoo waa jirtan warri naannoo kana jirtan nama if keessaa baaftanii dhiibbaa namaatiin ala fedhii keessan waan itti fufa qabu tokko murteeffadha. Baay'eedha dubbii wanni gaafa waan itti fufa qabu wanni itti fufa qabu maali? Doolaara tokko guyyaa kaaya. Guddaa faamiliin takka doolaara 30 dhuftee koree dandamachiiftuu qunnamtii dhaabaa wajjin qabdu. Doolaara 30 dhiyaatti haalan guyyaatti doolaara tokko guddaa itti fufa qaba. Ada doolaara 50 dhibba kannitee yoo deemte ji'a lama sadii hin jiru. Meenuun amma arba jiru kana yoo doolaara 30 kannine ijoollee amboo keessa daggala amboo keessa dhumaa amma beelooyitee jirtu jira. Kan caasaa tiyya jala jiru. Tanii yoo inni ammaan tan akkas isiniin jedhe dhugaa nama waliin hojjetu as keessa. Tan dawaa dhabdee madaan harki kun madaa wayii jira. Akkaataa maallaqa itti geessinuuf dhabdee. Madooftee muka faccafatanii ifi hidhan. Kanaatu jiru. Har'a haalli yoo harkaa qabu ulfaata. Kanaaf waan itti fufa qabu tokko ifi murteessuudhaaf koree takka dhaabuun barbaachisaa. Waraana Adda Bilisummaa Oromoo hundeessuun barbaachisaa. Kanaafuu gargaarsa itti fufa qabu maayirratti dhaabsi biyya xumuruu itti fufa qabu murteeffachuu wanti kun warreen hin jirreefillee dhaabsi keenya akka darbu gahaan Adda Bilisummaa Oromoo fincila daaga gurmaa kana warraaqsaa jira hanga bilisummaatiin osoo wanti kun hin dhaab itti fufuu qabna. Warreen ammoo galata galfachuu barbaadu hawaasa Oromoo walumaa galatti waan amma godhuu itti jirtan bakkayyuu addunyaatirraa dhaabbatee ijoollee qeeroo gargaaramaa jira. Eeggaddaas waltajjii hiriiraatti irratti gargaarsa kanneen jira hawaasni kun itti kennamaa jira. Kanaaf galata kan biroo warreen mirga dhala ilma namaa keessattuu gaarummaa fa'aa wanti isin hojjechaa jirtan addunyaatti waan Oromoon keessa jirtu beeksisuu keessatti isin waliin jirra. Galatoomaa ammallee waan itti jirtan kan itti fufaa jira. Waan Oromoon itti hojii keessatti dirreebaatti argaa jira. Addunyaatti mul'iftanii waan Oromoo warri dhala ilma namaa cuftinuu akka irraa dubbatu warri godhaa jirtan keessaa gaarummaa faana fayyaataa galatoomaa isin. Dhugaa teknoolojii guddattee jirti. Waan amma ta'e meelaala bara nuti gaara keessa wayyaalee qoreetti ijaarree akka dallayaatitti ilmaan Tigraay afaan Tigree qofa dubbatu. Zamana san suuraa takka kana kaafnee warra weebsaayitii irra kaayuun beeku. Waan nuti godhaa jiru namni beeku hin jiru. Mee amma laalaa waan amma ta'e ijoolleen duruu qaqqootee Facebook irra keessa. Zaman akkasii keessa jira. Waan har'ahoo maal godhuu qabu? Kana caalaa warreen akka filmii dalaganii waan dalagamu ogguus kaasan. Ijoollee waraana bilisummaa Oromoo lola isaan godhan warreen kaasan meeshaa barbaadu. Meeshaalee waan akkasii ogummaa akkasii hanga biyya seennee barsiifnu takka irratti qopheessuu qaba keessattuu dargaggeessi. Kanaaf ijoollee san meeshaalee telefoona harkaa guurtee jira. Waan ijoolleen amma telefoonaan bitattullee itti yaaduudha qaba Oromoon ala jiru. Ka kiisa isaatii qabu waliin qabee akkaataa itti dhaquuf yaaduu qaba. Telefoona irra nuti asii qabnu kan akkam ijoollee sanii dhaqqabna yaaduudha qaba. Kanaafuu Oromoo yeroon tan qabsooti waan beektu waan gootuun waan yaaddu. Kanaafuu isa kana waa lama kan inni itti dabaluu barbaadu. Maas miidiyaaleen Oromoodhaa
haala teknoolojii uumame kanatti wayyaaneen sarararraa dhabamsiisuudhaaf OMN kana waan isin hin godhin hin jiru. Sabaa'oo sarararraa dhabamsiisuuf waan isin hin godhin hin jiru. Reediyoonota biyyatti silaa seenu kan ukkaamsuuf waan isin hin godhin hin jiru. Duba kana cufa cichanii jalatti onna jaanii keessattuu waan amma Oromoo biyya waan dalagame biyyaan gahaa jiru. OMN ni galatoomna. Haa jabaatanii Oromoo bira dhaabbadha. Akkasuma Sabaa'oo kan umrii dheeraa qabu kan waan qabsoo bilisummaa Oromoo ummata Oromootiin gahaa jiru akka guddatu bira dhaabbadha. Reediyoona TV Toro wanna Minnesota jabeessa cufa waan keenya tokko lamaa miti bira dhaabbadha. Yaadaan gargaara qabeenyaan gargaara tokko kana dhaabna. TV Toronto unoona bira jira amma una kaasaa jirani. Akkasuma girmaan dhugat girmaan wanni isaa websaayitii isaati guyyuutiin laga xaafoo hordofa akka guddatu godha. Namni kun waltajjii keessattuu nuti qopheessinu asiimi Ameerikaan wajjin deemee kora keenya kan dheengaddaa Ameerika goone irratti namni kora san nu miidheesse keessaa girmaan. Oromoon bakka jirtu isa galatoonfatti bakka adda bilisummaa Oromoo bu'ee girmaa jabaadhu si waliin jirra akka ati guddattullee si wajjin jirra fayyaa ta'e galatoomi. Baay'ee irratti wanni niin galatoonfachuu barbaadu artistoota Oromooti. Dhugaa warreen amma warraaqsa kana wajjin ol bahan sirba isaan amma dabarsaa jiran dhagaa jirtu. Sirbi isaan ar'an aamsaa isaan Oromoof dabarsaa jiran hedduu kan nama gammachiisu kan dhugatti Oromootti onnee horsiisu waan ta'eef bakka jiranitti galatoomaa jennaan umrii dheertuu diina keessa taa'anii micayyoo takka abbaa isiitiin beeka. Dhugaa cuftin naaf takka. Micayyoo san abbaa isii Kismaayyoo Muusaa waliin ture. Diinni cafaqee hidhatte onna godhu. Micayyoo isaa maqaa isiin maarree Kismaayyoo Muusaa jettee sirbutuun oguun dhagee. Hedduu na dhagayame dhugaa. Mee laala. Bakka abbaasii buutee wareegama kafaluudhaaf wayyaanee keessa teessee sirba amma baaftatan sirbi. Warreen akkasii achi ta'anii ka zarii wadaajoo faan ka wayyaaneen halkanii guyyaa akkana dhaabbattee eeduutu isii jala taa'ee itti sirbee jira irra du'a sodaachuu dhabanii. Warreen akkanaa qabnaa artistoota keenya bakka jirtanii jajjabeessa. Obboleeyyan biyyoota ollaa keessa jirti ijoolleen takka faan. Hedduu wal yaadadha. Addunyaan tun nu kunde. Namoota hedduu qabna. Nama qabnutti haa faayidoofnu. Nutiin arma jirru kun as baanee waltajjii hawaasa keenyaa kanaas haa jijjiirru. Ummata keenya kakkana moggoo yaa'u kanus yeroon sanii miti as koottaa. Walirratti waliin wannan ja'inaa. Mataa waliin qabadhaa. Waan dur walitti waa jennu achi lafa kaayaa. Amma hulaa haaraya bana. Hulaa nagaya. Hulaa tumsa. Hulaa wal qabachuu. Sanittaaf jijjiirru. Fayyaataa galatoomaa waan na caqasaniif naa jiraata.